Nagaadhaaf araarri gooftaa kootii lafaaf biyya jirtanitti, gola jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboloonni koo biyya keessa, biyya alaatti kan argamtan ergaa dubbii sagalee Waaqayyo gooftaa isiniif qabadhee dhufeetan jira. Amma danda'ame hiriyoota keessaniif, namoota jaallattan hundumaaf sheer godhaa. Ergaa Waaqayyo gooftaan keessa koo kaa'ee isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Innis Wangeelaa Luqaas boqonnaa 5 sagalee beekamaa hafuurri gooftaa keessa koo bulchee karaa kanaa namoota baay'eetti akka dubbatu, namootatti immoo dubbateen dhiisuu, Waaqayyo gooftaan haalota keessan hundumaa akka jijjiiru karaa sagalee isaa abdadhaa. Nan amanaa sagalee Waaqayyo kana waliin dubbifannee ergaa kutaa sagalee Waaqayyo kana keessa jiru waliin ilaallaa. Akkas jedha. Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genesaaret jedhamu bukkeen dhaabata ture. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii argee qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii dhiqu turan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simi'oon yaabee, Simi'oonin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achuma taa'ee bidiricharraa jara in barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simi'oonin gara tuujubichaatti hiiqe. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simi'oon immoo deebisee, yaa barsiisaa, edaa halkan guutuu baay'eetti dadhabne, homaas hin qabne. Amma garuu erga ati dubbattee dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhaa jedheeni jedha. Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan, kiyyoon isaanii amma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatanii, isaanis dhufanii fi baay'ina qurxummiitiin liqimfamuu ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutanii jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana keessatti Gooftaan Yesuus Kiristoos yeroo foon uffatee biyya lafaa kanarraa deddeebi'aa ture keessatti wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa, warra hidhaman hiikaa, warra dhukkubsatan fayyisaa, namoota gaaffii isaan qaban baay'ee deebisaa fi ture. Kanaaf Gooftaan Yesuus kaayyoon isaa inni guddaan garuu, ergamni isaa inni guddaan garuu waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabuudha. Egaa yeroo waa'ee mootummaa Waaqayyoo lallabu kana keessatti namoonni gaaffii foonii qaban, namoonni gaaffii hafuuraa qaban deebii argachaa turan. Gooftaan deebii isaanii kennaa ture jechuudha. Kanaaf kutaa kana keessatti Luqaas boqonnaa 5 kana iddoo nama dubbisetti yoo laallee Gooftaan Yesuus Kiristoos wangeela mootummaa Waaqayyoo yeroo inni lallabuu jalqabe keessatti namoonni baay'een dubbii Waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf yeroo gara isaatti yaa'an argina. Namoonni danuun biddeen argachuudhaaf utuu hin taane dubbii Waaqayyoo irraa dhaga'uudhaaf kutaa kana keessatti Luqaas akka caabeetti gara isaa dhufan jedha. Maalirraa dhaga'uudhaaf? Dubbii Waaqayyoo irraa dhaga'uudhaaf. Bara keessatti, guyyaa keessatti dhaloonni dubbii Waaqayyoo dhaga'an hin salphatan, hin yeellaan, hin xiqqaatan, namaa gadi hin ta'an. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Yeroo sana keessa iddoon dhaabatanii dhibe jedha. Bakki Yesuus Kiristoos dhaabatee jarreen sanatti waa'ee dubbii Waaqayyoo, waa'ee jireenya bara baraa, waa'ee borii isaanii yeroo itti himu dhaaka'uu iddoo dhabee jedha. Sanarraa kan ka'e bidiruu lama qarqara bishaanitti Genesaaret lafa jedhamu dhaqee lafa sanatti dubbii Waaqayyoo himuudhaaf iddoon himnaan egaa ittiin keessa Phexrosin fa'aa, Yohaannis fa'aa, Yaaqoobin fa'aa barbaadaa jira Gooftaan karoora waan ta'eef. Kanaaf Simi'oon bira dhaqee bidiruu kee naa eeyyami gaafattiin jedhu Phexros kiyyoo isaa keessaa qurxummii dhabee bidiruun isaa duwwaa ta'ee deemee galuudhaaf jira. Abdii kutatee halkan guutuutti dadhabee galuudhaaf yeroo inni ka'etti iddoo naaf kenni, bidiruu naaf kenni jedhe. Isaan booda in eeyyameef Phexros. Gaafa eeyyamu achirra taa'ee dubbii Waaqayyoo jaratti ni. Erga dubbii isaa dubbatee jedhee booda maal godhe jedhaa? Phexrosin koottuutii kiyyoo kee darbadhu jedhe. Inni halkan guutuu dadhabeera. Humna isaa guutuun dadhabeera. Yeroo isaa aarsaa godheera. Garuu ogummaa qabu hundumaa yaalee argachuu qabachuu hin dandeenye. Garuu haleluuyaa erga Gooftaan dubbate kiyyoo isaa darbate hin argate. Ilaamee ergaan ani siif qabu yoo jiraate
Erga gooftaan jedhee wanti hin qabamne sii qabama. Gooftaan haa dubbatu malee waa'ee fayyaa kee, waa'ee maatii kee, waa'ee gaa'ila kee, waa'ee hojii kee hinnati itti dadhabde, hinnati barbaaddee dhabde, hinnati fixxe, hinnati maallaqatti fixxe, hinnati namatti waamte, inni si dide gaafa gooftaan dhufu in owwaata. Ameen. Erga gooftaan Yesus Kiristoos Phexrosin abboome. Phexros garuu akkas jedhe, halkan guutuutti dadhabeera. Homaa qabuu garuu hin dandeenye. Ergaati jettee garuu maalan godhaa? Kiyyoo koo nan darbadhaa jedhe, nan argadha jedhe. Harka duwwaa galuudhaa ka'eetu eebbifamee gale. Bidiruu duwwaa galuudhaa ka'eetu guutee kan ormaayyuu dhaqee guute. Haaleluyyaa. Ilaamee ergaan sii qaba. Obboleettii na dhagaa jirtu, obboleessa na dhagaa jirtu. Harka koo duwwaadha. Baradheen duwwaa ta'e, nagadeen duwwaa ta'e, hojjedheen duwwaa ta'e, humni koo hin hafne, yeroon koo hin hafne, maallaqi koo hin hafne, dandeettiin koo hin hafne, garuu homaa hin qabanne warroonni jettan waan qabachuu dadhabde yeroo dhiyootti akka ati qabattu godha gooftaan. Ajajami malee, tole jedhi malee, waan qabachuu didde sana akka ati qabattu godha Waaqayyo. Phexrosin in ajaje Yesuus. Ajaja Phexros fudhateetu ajaja sana maal godhee waan Yesuus jedhu hojiirra oolche. Waan Yesuus jedhu hojiirra oolche malee salphinni sin argatu, kisaaraan sin argatu, duuti sin argatu. Rakkoon nama baay'ee maalidha inni guddaa yoo jettan bara kana rakkoon xiqqaa, rakkoon guddaa, rakkoon beekaa, rakkoon wallaalaa maalidha yoo jettan nuyi dubbii Waaqayyoof ajajamuu hin dandeenye. Namni eebbifamuu kan dadhabeef, namni guddachuu kan dadhabeef, namni harkisaa duwwaa kan ta'eef, kiisisaa duwwaa kan ta'eef, humna utuu qabu, maallaqa utuu qabu, dandeettii utuu qabu, yaada utuu qabu, beekumsa utuu qabu, kan harkisaa dhaqee duwwaa ta'e, kan hafuurri isaa duwwaa ta'eef waan gooftaan jedhe dhaga'uu dadhabu, hojiirra oolchuu dadhabuurraa kan ka'edha. Har'as dhaloonni waan Waaqayyo jedheen hojiirra oolchan dhuguman isinitti himu. Lafa duwwaa isaanii guuta Waaqayyo. Harka duwwaa isaanii guuta Waaqayyo. Hafuura duwwaa ta'e guuta Waaqayyo. Kiyyoo isaa darbate Phexros gaafa darbate isa halkan duwwaa gale ganama argate. Inni halkan si dide ganama sii ta'a. Inni dukkana keessa sii ta'uu dide ifa saafaa keessa sii ta'a. Haaleluyyaa. Qurxummii qabuudhaaf halkan guutuu ittiin dadhabe jedhe. Garuu homaa hin qabne. Halkan guutuu ilaalaa. Ati immoo waggaa guutuu, umurii kee gimaash, umurii kee guutuu, torbee guutuu, waggaa 5 guutuu, waggaa 2 guutuu ittan dadhabe, homaa nan dadhabe. Homaa harki koo duwwaa ta'e, jireenyi koo duwwaa ta'e. Namoota jettan isiniif ergaan qaba. Ilaamee Iyesuusiif iddoo laadhu malee, jecha isaaf iddoo laadhu malee, waan harka kee galuu dide harka kee gala. Waan hir'uudha jettee lakkaa turte sun guutee argita. Barritti ofirraa haftee namoota baay'ee gargaartuyyuu sii dhufaatii jira. Abdiin kutin ammam duwwaa yoo taate, ammam yoo nama dhabde, ammam yoo iddoo dhabde, ammam yoo wanti baay'een sii ta'uu baate. Abdiin kutin hinnati amanatte, hinnati iddoo kenniteef, hinnati waaqessitu guyyaa tokko warra yoom guddatti, yoom nama taati siin jedhan fuulduratti nama galataa si godha. Haaleluyyaa. Kiyyoo isaa hin darbate, hin qabate jedha. Amma kiyyoon tarsa'uu ga'utti, haaleluyyaa. Hamma kiyyoon tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatanidha. Kan isaa duwwaa miti immoo kan ollaasaa, kan gooddanyaasaa dhaqee hin guute. Barritti ofirraa haftee namaa taatu. Barritti ofirraa haftee nama baay'ee harka qabdu. Barritti maallaqaan of dandeessee ofirraa haftee, ayyaanaan of dandeessee ofirraa haftee itti namaa taatu. Sii ga'eera, siif dhufaa jira. Ati garuu gooftaa keetiif iddoo kenni. Dubbii isaaf iddoo kenni. Hafuura isaaf iddoo kenni. Namoonni jireenyi isaanii maaliif duwwaa ta'e? Harki isaanii maaliif duwwaa ta'e? Hin fiigu, hin hojjetu,
hin dadhabu, baddaa ba'u, gammoojjii dhaqu, badda daree deemu, biyyaa ba'u hin ta'uuf maaliif oottan? Sagalee Waaqayyoo iddoo dhoowwattee siin ta'u. Sagalee Waaqayyoof kabaja kennuu dhiisteennaan siin ta'u. Dhaloonni dubbii Waaqayyoof iddoo laatu. Bara keessatti nagaan isaan nyaatu. Bara keessatti kiisii isaan uratu. Bara keessatti harki isaa duwwaan ta'u. Dhukkubni baraa, haalonni baraa jireenya isaa argachuu hin danda'an. Egaa obboleessa koo, egaa obboleettii koo, sagalee gabaabduun siif qoode kanaan jireenyi kee akka jijjiiramu nan abdadha. Amani atis nan abdadha. Waaqayyo seenaa kee hin jijjiira. Bara dhufati nama biraati. Ji'a dhufati nama biraati. Guyyaa itti aanuti nama biraati. Har'a dhabuudhaan beekamta. Har'a umaan qabduudhaan beekamta. Har'a duwwaadhaan beekamta. Har'a dandeettiin qabuudhaan beekamta. Garuu barri si dura jiru, yeroon si dura jiru, torbanoonni, ji'oonni, baatiin si dura jiru kun hundumti isaa guyyaa keeti. Galata baatanii, ulfina baatanii dhufu. Garuu anna dinqu Phexros isa argate kana hundumaa achitti dhiisee gooftaa isaa duukaa bu'e. Ameen. Waan argatte hundumaatiin gooftaa kee waaqeffadhu. Jireenya keessaaf dhiisi, qabeenya keessaa dhiisi, yeroo keessaa dhiisi, humna kee isaa dhiisi. Dhaloota jireenya isaanii, humna isaanii, yeroo isaanii Waaqayyoof dhiisan, Waaqayyo galgala isaanii salphisee hin beeku. Galgala isaanii xiqqeessee hin beeku. Waaqayyo galgala kee guddaa godhe. Ayizoo jireenya kee, yeroo kee, bara kee isaaf laattee namaa gadi hin taatu. Namaa gadi sin godhu. Dhuguman sitti innatti itti amanatte, innatti koolutti galte namaa gadi sin godhu. Abdadheef amaneen sirratti dubbataa jira. Kanaaf sagalichaaf iddoo kenni. Iddoon jira. Afuurichaaf iddoo kenni iddoon jira. Kana yoo goote matumaan kuftu. Kufaatii kan jedhamu siin maatii kee, siin mandara kee hin argatu. Gooftaan baraaf jireenya kee haa eebbisu. Waan sagalee kana dhageesse. Hiriyoota keef immoo sheer koppilinkii godhi, riipposti godhi biraan. Gooftaan si haa eebbisu. Nagaa ta'e.